Torbaan tokko keessatti Filisxeemonni 450 magaalaa Rafaa keessaa baqatan. Godina Shawaa Bahaatti haleellaa dirooniitiin lubbuun namootaa darbe jedhame. Gamtaan Awurooppaa industiriiwwan xixiqqoo waraanaan miidhamaniif gargaarsa yuuroo miiliyoona 36 taasise. Paartileen badhaadhinnaa fi abuutii haala walitti bu'iinsa uumuu danda'an kamiyyuu waliin ittisuuf walii galan. Torbaan tokko keessatti Filisxeemonni 450 magaalaa Rafaa keessaa baqatan. Filisxeemonni 100,000 lakkaa'aman torbaan tokko keessatti yeroo qe'ee isaanii irraa baqatanitti taankonni Israa'elii magaalaa kibba Gaazaatti argamtu keessaa gadi fulla'an. Namoonni beela'aniiru, sodaa keessa jiru akkasuma lallaafaniiru jechuun dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti eejensiin Filisxeemii UNRWA'n beeksise. Waraanni Israa'el baha Rafaa keessatti maadhee shororkeessitootaatu jira jedhu irratti xiyyeeffachuu akka itti fufu beeksise. Bakka kana namoota miiliyoona 1 ol ta'antu qubatee keessa jiraata. Tarkaanfii waraanaa haaraa Israa'el kaaba Gaazaa fudhataa jirtuun namoonni 100,000 ol ta'an dabalataan qe'ee isaanii irraa buqqa'an. Loltoonni Israa'el iddoowwan Zayituun fi Jabaliyyaa jedhamanitti Hamaas deebi'ee of gurmeessaa jira jechuun bakkeewwan kanatti si'a lammataaf deebi'eera. Waraanni Israa'el ji'a 5 dura caasaa waraanaa Hamaas bakkeewwan kana keessaa diiguu beeksisee ture. Godina Shawaa Bahaatti haleellaa dirooniitiin lubbuun namootaa darbe jedhame. Haleellaa diroonii naannoo Amaaraa aanaalee godina Shawaa Bahaa 2 keessatti raawwatameen lubbuun namootaa darbuu jiraattonni himan. Haleellaan godina Shawaa Bahaa aanaa Qaweetii fi Tereetti caamsaa 4,2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raawwatame jedhame. Kanaan lubbuun namoota 10 olii darbuuf madaa'uu jiraattonni BBC'tti himan. Haaluma wal fakkaatuun naannawa walfakkaatanitti namoonni 14 haleellaa dirooniitiin lubbuun darbuu DW'n gabaaseera. Haleellaawwan kun naannawa mana barumsaa tokkotti geggeeffamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Haleellaa kanaan lubbuun namoota darbuu fi madaa'uu jiraattonni himaniiru. Aanaa Molaaleetti haleellaa dirooniitiin miseensonni faannoo 3 fi intalli dhugaatii gurgurtu tokko dabalatee namoonni 4 ajjeefamaniiru jedhame. Kan gabaase Gamtaan Awurooppaa industiriiwwan xixiqqoo waraanaan miidhamaniif gargaarsa yuuroo miiliyoona 36 taasise. Gamtaan Awurooppaa industirii xixiqqoo naannolee Tigraay, Affaarii fi Amaaraatti waraanaan barbadaa'aniif gargaarsa yuuroo miiliyoona 36 taasise. Gamtaan Awurooppaa michoota isaa waliin ta'uun industiriiwwan xixiqqoo sababa waraanaa naannolee 3 keessatti mudateen barbadaa'aniif gargaarsa yuuroo miiliyoona 36 gochuu beeksise. Gargaarsi kun dhaabbilee xixiqqoo sababa waraanaatiin hubaman mallaqaan gargaaruu kan kaayyeeffatedha. Mallaqni kun keessumaa industirii xixiqqoo fi hojii qonnaa si'eessuu irratti bobba'an deeggaruuf kan oolu ta'a. Gargaarsi Gamtaan Awurooppaa, Neezerlaandii fi Jaarmaan taasisaa jiran murteessaadha jechuun gargaarsi kun hirmaannaa dubartootaa guddisuu fi kan oolu ta'uu ministeerri deetaa ministeera industirii obbo Hasan Mohammad dubbataniiru. Addis Istaandaartuu gabaase. Paartileen badhaadhinnaa fi abuutii
haala walitti bu'iinsa uumuu danda'an kamiyyuu waliin ittisuuf walii galan. Paartiin badhaadhinaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay Abuuti har'a caamsaa 15 2024 yeroo sadaffaaf magaalaa Maqaleetti marii siyaasaa geggeessuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Marichaan qajeeltoo hariiroo paartilee gidduu kana dura irra ga'ame yaadachuun adeemsa ajandaa olaanaa marii adda baasuu xumuramuun akkaataa dura duuba ajandaalee hordofuun erga mari'atanii booda waliigalteerra ga'amuu ibsameera. Marii kana irratti qaamoleen lamaan hojiin koominikeeshinii kamiyyuu qabiyyeewwan walitti bu'iinsaa kakaasan irraa bilisa ta'uu akka qaban waliigaluu ibsameera.